intane kesse nagana sampo jachati jette kofa mana jireenyan jiraadhu gajjallaa jireenyan jiru hin jedhin geengoo rakkinaa lixeera ba'uuf karaan qabu kan jettu hunyoo rakkina kee waaqayyoon kutaa cinaacha kee quuqqaa jireenyaarra ciibsaan tursu inni jireenya deemsa dadhabee quphane kaasa dhugaa badee fuudhee mul'isa lafee cabe wallaanee fayyisa waaqayyo nuuf yaada gaarii qaba. Eeyyee waaqayyo karoora moo'ichaa nuuf qaba gammachuun goofticha beekuu keessaa dhufa tokko tokko gaafuman amanen hammaara jedha hammaaramuu dhiisuu danda'a obsi arra boojuu kam jala yoo jiraanne iyyuu waaqayyo gaaf tokko isa boojuu deebisu nu keessaa hin kaasa jedhanii sammuu isaanii amansiisaniiru Israa'eloonni amma yeroo kana rakkina kam jala yoo jiraatte iyyuu furmaata sii kennuuf waaqayyo dubbiisaaf amanamaadha. Aanaa Israa'elootaa kan dhaga'e ana jedhe waaqayyo hin dhagaa galgalaaf ganamni kee aarii kan ta'e jireenya hin tasgabboofne jeeqamaa keessa kan jiraattu naan mijanne haalli keessa jiru naan taane jechuun kan of si jibbisiisu gara waaqayyotti waaqayyo dubbiisaaf amanamaadha. Bara barri harka kee afaan kee irra kaa'u abdiin kutatin ittiin sii dhiyeef ittiin siin bari'u wanti garaa namaa madeessu maaliif kakuu dursaan jedhin arfii si waraane kan sitti buqqisu gooftaan danda'aadha. Dhagaan burrusaan rukutamee mana ijaara sibiila gara qara barbaanneetti kan nuyi deebifnu abidda buusuu fi burrusaan tumuu booddeedha. Harraban dadhabe jechan natti cime mul'ata baadheen gatame karaan eeggadhee cufame riyaadhaan tuffatame hawaasaan nuffame hin jedhin balbala rakkinaa sitti gad deebisuu waaqayyo ukkaamsee si ajjeesuu miti. Abjuuna jiraatu warra wanti qabatamaan harka keenya keessa hin jiru yoo ta'e illee abdii qarmii nu funaansisa. Ga'umsa keenyaaf ka'umsa keenyatu murteessaadha jabaa wajjin kaan irra nyaatamnu. Isa si garboomfate dha'een harkaa si baafadha inni jedhe waaqayyo dubbiinsaa amansiisaadha. Olshaadhaaf okkalshaadhaa lanamaa ka'umsaaf ga'umsa koo ganamaa Yesuus jaalatamaa olshaadhaaf okkalshaadhaa lanamaa ka'umsaaf ga'umsa koo ganamaa Yesuus jaalatamaa. Ani waaqayyoodha jedhee Museetti kan inni dubbateef inni lammaffaan saba sana boqochiisuu kan danda'u isa akka ta'e barsiisuudhaafi. Warri beekumsa dandeettii qabeenyaaf humna isaanii amanatan gara isaatti akka deebi'an waaqayyo barbaadeera. Mana ijaarrattee gaa'ila dhaabbattee nama yeroo taatee beekumsaan fagaattee qabeenya horattee camaddee qotattee ammayyuu hin boqonne haaraan galfanne uffee jettee hin teenye erga taate. Isa boqonnaa siif kennuu danda'u waaqayyotti maaf of hin dhiiftu? Bara kee wallaansoo cimaan dabarsitee haala mijataa utuu eeggattu faallaa isa eeggatteen deebii kan argatte madda jireenyaa isa ta'e karaa waaqayyoo malee eenyullee jireenyatti gammaduu akka hin dandeenye beeki. Bara hundumtuu jireenya fooyyeffachuuf fiigu karaan dhiphaadha. Biyya lafaa hanga jiraannutti rakkina yoo qabaanne iyyuu wanti biyya lafaa kana keessatti nurra ga'u Kiristoosiin kan arganne nagaa keenya hin booressin. Dhaloota kana boqochiisuu kan danda'u kan biliif daana'uun fixu miti. Isa omtuu kan hin dhimne waaqayyoodha malee agam qabeenyaan beekamnu iyyuu sammuun keenya boqochuu hin danda'u. Garaan keenya waaqayyoon qofaatti akka boqotutti hojjetame hoo. Fedhii kee yommuu guuttattu jaalallee kee fudhattee bakka bashannanaa yommuu deemtu nan boqodha jettee galaana yommuu daattu nama yeelloon beenne warra qullaa yaa'u yommuu laaltu fedhiin kee sii guutee waan ara galfatte sitti fakkaata. Yeroo muraasa booda gara kophaa keetti yommuu deebitu yaaddoo sirraa wal qaba. Waan qaqqabuu hin dandeenyetti si hiixachiisa. Gaafa isa dhabdu immoo jireenyarra du'a si filachiisa. Jiruuf jireenya kee goolamaa ta'a. Nagaan kees boora'aa ta'a.
kun kana ta'uu kan danda'e mul'anni jireenya kee waan sirraa cufameefidha. Amma garuu Waaqayyo sirraa banuu barbaadeera. Si boqochiisuu kan danda'u Waaqayyoon ta'uu beeki, waaqeffadhu. Lafa Waaqayyo jiru, hojii Waaqayyo keessa jiru filataa jiru warri hubatan. Waaqayyo isa dhugaa waaqessuun jireenya. Solomoon waan lapheef sammuun isaa barbaade kamiyyuu gochuuf kan isa dandeessisu karaa faboo guddaa qaba ture. Kun ta'ee utuu jiruu deebii yaadni garaasaa fedhii isaaf kennu madaaluuf murteeffate. Gara itti isa baasu yoo hubate malee fedhii isaaf nama deebii laanne ture. Haala amma keessa jirru keessaa olaantummaan kan nu baasuu danda'u Waaqayyoon ta'uu isaa hubannu. The Wall Street Journal gaazexaa jedhu irratti namni barreeffama dhiyeessu tokko akkas jedhe. Qarshiin jireenya bara baraatii alaa iddoo hundumaatiin kan nama ga'uu fi waraqaa darbii biyyoolessaati. Gammachuurraa kan hafe hundaa kennuuf dhiyeessaa biyyoolessaati jedhee ibse. Jireenya bara baraa gammachuuf nagaan kennaa Waaqayyo akka ta'an kanarraallee hubachuun hin danda'ama. Israa'eloonni laga dandeettiif qabeenyaan hin baane keessaa Waaqayyoon ba'ani. Humni kee muraasa yoo ta'e iyyuu Waaqayyo si baasa. Dhaloonni kun boqonnaa barbaada, garuu Waaqayyo irraa galagalee jiraata taanaan hin boqotin hafa. Gaafa Waaqayyo harka nama qabu muka gaaguraarraa kufanii hafu, balaa konkolaataa of kalu. Dhaloonni Waaqayyo taare garuu barcumarraa kufee du'a. Jireenyi keenya boqonnaa akka argatuuf harka Waaqayyo irratti hafuun gaariidha. Yeroo Waaqayyo siif loluun dabartu yoo ta'e gaafa inni si dhiisu bineensa hamaatu si nyaata. Boqonnaa kan sii kennu anjira utuu inni siin jedhu hin callisin. Gara jabinni kee sin dhibu yoo ta'e iyyuu Waaqayyoon hin dhiba. Ani Waaqayyoodha jedhee Museetti kan inni dubbate inni sadaffaan abbaa isaanii akka ta'e barsiisuu barbaadeeti. Sabni Israa'el bara Abrahaamii jalqabanii saba Waaqayyoo waan jedhamaniif saba Israa'el warri hin ta'in hundinuu saba Waaqayyoo hin jedhamne. Saba biraa keessaa amantiidhaan warri dabalaman saba Waaqayyoo yoo ta'an iyyuu duraan saba isaan turre jechuudha. Amma garuu Waaqayyo abbaa warra isa amanate hundumaati. Waaqayyo abbaa keeti. Waaqayyo abbaa kooti. Warra isa amanataniif abdataniif inni abbaadha. Iyya ijoollee isaatii kan dhaga'e inni Waaqayyoodha. Afee dura isaatti dhiirse, waa baay'een isaatti dhiirse, of amansiise. Waan godhu qaba mana beeka, waan godhu qaba mana beeka, isuma deega. Akeeka qaba mana beeka, akeeka qaba. Iyya isaanii dhaga'e kan callise baay'eedha. Imimmaan isaanii argee kan dhiise danuudha. Dhimmi kee nama biratti dogoggoramuu danda'a. Waaqayyo garuu hin dogoggoru. Haaleluyyaa. Dhimmi kee nama biraatiin ilaalamuu dhiisuu danda'a. Waaqayyo garuu dhimma kee ilaalee hojjechuu barbaada. Abbaa isaanii inni ta'e Waaqayyo garuu cal jechuu hin dandeenye. Waa'ee isaaniif inni cal hin jenne Waaqayyo waa'ee keetiif cal hin jedhu. Haala ittiin of gowwoomsaa turre hundaa mul'ifnee yeroo nuyi Waaqayyotti agarsiifnu amma nama Waaqayyo ta'uun maqaarra caala'u. Ilmaan namaatiif dhimmu Waaqayyo ilaalchisee Daawit yommuu dubbatu akkas jedha. Namni maal siif godhee kan akkas dhimmituuf, kan akkas kunuunsitu, kan akkas yaadduuf jedha macaafa faarfannaa 8:4 irratti. Waaqayyo abbaa keenya kanaaf akkas nuu yaada. Ormummaa isaa wajjin hin jiraatin, abbaa kee foonii isaa hamaa sanatti siisan fakkeessin yoo inni hamaa ta'ee jechuudha. Waaqayyo garuu abbaa keenya isa lafarraa isa nutti hammaatu wal hin fakkaatu. Waaqayyo Waaqa jaalalaati. Abbaan kee foonii duudhaan lafarratti gargaarsa abbummaa yoo dhabde siif kan dhaabatu yoo dhibe iyyuu warra isa dhaga'aniif hangafa loltuu Waaqayyootu ergama. Amantiin haala keessa jiran caala'u. Ani Waaqayyoodha jedhee Museetti dubbachuu kan isa barbaachiseef inni arfaffaan waan isaan dhaalchisuuf ka'e akka qabu barsiisuudhaafi. Haalli isaan keessa jiraniif yaadni Waaqayyo itti dubbate walirraa siqee argame. Ta'us dubbatee gara yaada isaatti isaan fideera Waaqayyo. Nutti deddeebi'uun dubbii Waaqayyoo yaada isaa nu hubachiisuufi. Kan isaan dhaale rakkina sagaleen isaan irra jiru isinan dhaalchisa kan jedhuudha. Muddamni isaan keessa jiran sun sammuu isaaniitii ol ta'uudhaan dubbichatti amanuu yoo isaan dadhabsiise iyyuu Waaqayyo gara waan dubbate sanaatti isaan fiduudhaaf amanamaadha. Jiruu kee kaleessaaf jireenya kee irraa ilaalime. Yeroo Waaqayyo dubbate dhugaa sitti hin fakkaanne. Isa Waaqayyo sin dhaalchisa jedhe ati irraanfatteetta.
kakuu ganamaa inni sii wajjin qabu Waaqayyo garuu jijjiirama jireenyaatti si fideera isaaf galanna ta'u. Innoo dubbii isaa isa qulqulluu isa Abrahaam hojjetaa isaatti dubbate hin irraanfanne jedha dubbiin Waaqayyoo. Macaafa faarfannaa 105 lakkoofsa 42 irraa. Dandeettii kee yaaddee amma kee safartee isa Waaqayyo dubbate hin shakkin. Isatti qabdu abdatee siif kakate miti inni. Ofitti amanee waadaa siif seeneera. Gara ji'aatti ol ba'uu kan filanneef sababa salphaa ta'eef utuu hin ta'in ulfaataa waan ta'eef jedhan warri dhaqan. Nummoo mootummaa Waaqayyotti galuun salphaa waan ta'eef filanne miti. Gidiraa baay'eedhaan mootummaa Waaqayyotti galuun nuuf ta'a jenneeti malee. Waan kan kee godhachuu barbaadde hundaa dursii Waaqayyoon qabaadhu inni si dhaalchisa. Waggoota baay'ee fuuldura ergaa waldaan First Baptist jedhamtu Ameerikaa magaalaa Atlaantaa irraa dabarsitu kan dhaggeeffatan hirmaattonni sagantichaa guyyaa dilbataa tokko yeroo amaleeffatametti gaafa televezyiina banatanii isa duraarra adda kan ta'e argan. Innis namni miseensa waldaa sanaa ta'e tokko teessuma ta'aa jirurraa ka'ee nama Waaqayyo dibee kaasee reefuu muudame paasterii ta'ee tajaajilaa jiru habootteedhaan yookaan booksiidhaan dha'uudhaaf irreetti dachaafateetti fiiguu argan. Guddaa na'anii ajaa'ibsiifatan. Dubbicha tasgabbeessuudhaaf iddoo isa rukutamuuf ka'ee nama kan biraa bakka biraatii fidanii qacaruuf yaalani. Innis iddoo ga'uu dinnaan gara dhumaatti isa rukutamuuf ka'e sanaa fi gargaartuu ta'anii tajaajilaa kan turani Dr. Charles Stanel soortuu godhanii muuduuf walii galan. Haa ta'u iyyuu malee muudamuu yookaan dibamuu isaaniitiin namoonni qubaan lakkaa'aman mormaa turani. Abbaan irree silaa mormitoota sana keessaa isa jalqabaa ture. Yaaliin rukuttaas jiraatee dibamuu Dr. Charles Staneliin kan morman yoo jiraatan iyyuu muudamaaf iddoo qabachuu isaanii keessa harka Waaqayyoo ture. Dhiibbaa jiru darbuu booddee lallabaaf barsiisi Dr. Charles Stanel karaa reediyoo fi televezyiinii darbu guutummaa Ameerikaa keessaa garaa namoota miliyooniin lakkaa'amanii booji'aa jiraachuusaa warri ijaan argan dhugaa ba'u. Harki si dha'uu barbaadu baay'atee utuu jiru iddoo sii kenna Yesuus. Waan amma taatanii jirtan Waaqayyoon an ta'e jettanii kan amantan hin shakkinu. Akkas ta'uu keenya keessa harka jira. Israa'eloota kan darba dhowwe baay'eedha. Duukaa jiraachuun harka Waaqayyoo garuu mormitoota irraa dachaase. Dhimma dura ooluu qabu jalqaban taasifnu yoo ta'e gaddeebi'aa deemuun keenya mul'ataadha. Baasiin isaanii galii isaanii irra darbee deema yoo ta'e baasiin isaanii dabalataa kufaatii isaaniitii jedha Bill Earle. Eebbi Abrahaamitti jalqaba dubbatamee ture hidhamuusaa argee Waaqayyo hiikuudhaaf ka'e. Maaltu kakuu koo hidhee kan jedhu gaaffii nama baay'ee ta'eera. Waan si duraa hidhame Waaqayyoon hiika. Abaabiliif akaakiliidhaan nufe eebba si duraa hidhame Waaqayyo hiikuu barbaadeera.